Daa'imanii fi hordoftoota TV Araaraa baga guyyaa du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin isin ga'e qophiiwwan keenya hanga ammaatti hordoftan irraa barumsa gaarii akka argatan abdiin qaba. Kanatti aansuudhaan ayyaana sababeeffachuudhaan gaaffii fi deebii biqiltoota araaraa gidduutti gaggeeffame isiniif dhiyeessina. Irra deebinee ayyaana gaarii. Barattoonni gaaffii kana gaafataman Dinqawaaq Fiqaaduu, Hundee Geetinaat, Rehooboot Fiqaaduu, Taabitaa Galaan, Yerusaalem Fiqaaduu, Maakiliit Girmaa. Ixaa kana sadan keessaa tokko filadhu. Gaaffii kana namni dhabee gaaffiinuun gaafannu kana namni dhabee bishaan kana tokko dhugee fixaa jechuudha. Kanaafiyyuu sirriitti deebisa. Dinqawaaq Fiqaaduu. Akkasidha. Yesuus yeroo jalqabaatiif hojii isaa eessatti jalqabe? Galiilaa. Argatteetti baay'ee gaariidha. Hundee Geetinaat. Lakkoofsa 8. Yesuus fannisuuf yommuu geessanii eenyutti fannoo baachisan? Eenyuun fannoo baachisan? Yesuusiin fannisuuf yommuu geessanii eenyuudhaan fannoo baachisan? Hin dhabe. Dhabdee ittiin argan. Hin dhabdee bishaan dhudha. Dhuddee fixxa. Yommuu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos tsoomee seexanni maal jettee qorte? Tokkoffaa gaafa gaara irratti ol baasee iddoon taa'aa jiru sanatti Waaqayyo beelee jennaani dhagaa kana biddeen godhi jedheen. Macaafa Maatiyos boqonnaa 4 lakkoofsa 3. Inni lammaffaan immoo gaara irratti ol baasee achirratti gad of buusii gaara kanarraa gad lafaan of dha'i jedheen. Macaafa Maatiyos boqonnaa 4 lakkoofsa 5. Sadaffaan immoo gaara fiixee irratti ol baasee gadi bu'iitii naaf sagadi yoosuu mootummaa Waaqayyoo argattaa ittiin jedheen. Isa booddee Waaqayyo akkas jedhee deebiseef ilma Waaqayyoo akkasitiin hin qorinni jedhamee caafamee jira jedhe. Deebisaa yaalteetti sirriitti hunduma isaan deebisne dhaggeeffattuun hin dubbadha. Deebisaa. Akkas jedhee qoree tokko dhugumaan ilma Waaqayyoo yoo taate dhagaa kanaan biddeen ta'e ittiin jedhe. Yesuus immoo deebisee caafata qulqullaa'aa keessatti namni nyaata qofaadhaan hin jiraatu jedhee caafameera ittiin jedhe. 2. Mandara qulqullummaatti isa geessee fiixee guutuu mana qulqullummaa irra dhaabbachiisee ati dhugumaan ilma Waaqayyoo yoo taate kana irraa achi gad of darbadhu inni ergamoota isaa siif ni ramada miilli kee dhagaatti akka hin buunettis isaan harka isaanii irratti siin ni baatu ittiin jedhe. Yesuus immoo akkas jedhee deebise akkana jedhee caafamee ittiin jedhe Waaqayyo Waaqa kee akka malee hin eeggatini. Taabitaa Galaan. Lakkoofsa 1.
Maariyaam Magdalaa keessaa hafuurota meeqatu bahe? 64. Dhabdeetti. Waan dhabdeef bishaan kana tokko dhugdee fixxa. Dhufuu qaba. Fixuun dandeenye deebiinsaa hafuurota torbatu keessaa bahe. Yerusaalem Fiqaaduu. lakkoofsa 5 Phexros Yesuusin si'a meeqa gane? ala 3 gane. Argateetti. Makliit Girmaa. Yesuusin yommuu fudhatanii deeman dura eenyutti dhiyeessan? Irransii deebi'a. Yesuusin yommuu fudhatanii deeman dura eenyutti dhiyeessan? Dhabdeetta. Bishaan dhugdatis. Fixuu qabda fixi. Dinqawaaq Fiqaaduu. 18 Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsi 16 maal jedha? Waaqayyo akkasittiin tokkicha ilma isaa hamma kennuufitti biyya lafaa jaallate. Kun immoo isatti kan amanan hundinuu jireenya bara baraa haa qabaatanii malee haa badanii mini. Argateetti baay'ee gaarii. Hundee Geetinnet. lakkoofsa 16 Isheen miila gooftaa imimmaan isheen dhiqxee rifeensa isheen qulqulleessite eenyuun jedhamti? Maariyaam Magdalaa. Argateera. Rihooboot Fiqaaduu. Herodos bulchaa biyya eessaati? Irransii deebi'a. Herodos bulchaa biyya eessaati? Yerusaalem. Hin arganne. Bulchaa biyya Galiilaa ture. Dhugii fixi. Dhugii fixi. Taabitaa Galaan. lakkoofsa 4 Yesuus eenyuuf eenyuun dhaqanii irbaata Faasikaa akka qopheessaniif ajaje? Phexrosii fi Yohaannis. Argateetti. Yerusaalem Fiqaaduu. lakkoofsa 14 Yesuus biyya eessaatti tuffatame? Naazreet. Argateetti. Makliit Girmaa. lakkoofsa 7 Yesuusitti eenyutu akka inni du'u murteesse? Argateetti. Dinqawaaq Fiqaaduu. 11 Yesuus bartoota isaa mandara Yerusaalemiitii baasee eessa geesse? gaara ejersaa. Dhabdeetti. Deebiinsaa Bitaaniyaatti geesse. Fixi. Hundee Geetinnet. lakkoofsa 19 Yesuus guyyicha keessaa sa'aatii meeqatti du'e? 6 Argateera. Rihooboot Fiqaaduu. Yesuus jalqaba eessatti cuuphame eenyutu cuuphe? Yesuusin kan cuuphe Yohaannis cuuphaadha. Eessatti immoo cuuphame? Yerusaalem. Dhabdeetti Yordaanositti cuuphame. Walakkaa deebisteetti kanaafiyyuu walakkaa madhuki.
Taabitaa Galaan. Isa jiraataa warra du'an keessaa maaf barbaadu eenyutu jedhe? Eegdota. Hin arganne ergamoota Waaqayyoo. Yerusaalem Fiqaaduu. Lakkoofsa 12. Yesus utuu deemuu ol ilaalee eenyuun dafii gadi bu'i har'a mana kee ooluun naaf hin ta'a jedhe. Zakkiyoos. Argatteetti. Makliit Girmaa. Lakkoofsa 9. Namni reeffa Yesuusin fudhatee awwaale nama biyya eessaati? Galiilaa. Dhabdeetti nama biyya Armaatiyaa. Dinqawaaq Fiqaaduu. Yesus du'aa ka'uu isaa dura eenyutu arge? Maariyaam Magdalaa. Kan biraanoo? Ishi walakkaa deebisteetti Maariyaam Magdalaaf Maariyaam haadha Yaaqoob dubartoota kan biroos turanii. Bartoonni Yesus meeqa isaanis eenyufaadha? Bartoonni Yesus 12. Argatteetti eenyufaadha? Yaaqoob. Yaaqoob. Tokko. 12 isaanii naa tarreessi. Zakkiyoos. Lakki dhabdeetta nan deebisa. Simoon Phexros, Indiriyaas, Yaaqoob ilma Zabaadiyoos, Yohaannis, Filiphisiyoos, Barmaatiyoos, Toomaas, Maatiyoos, Yaaqoob ilma Alfewoos, 10, Taadiyoos, Simoon, Yihuudaa isa Gooftaa gurgure. Qophii keenya kanatti akka itti gammaddan abdii qabnaa. Kan garee kanaaf kana keessaa kan mo'e Dinqawaaq. Gaaffii isaan ja'an gidduutti geggeeffame keessaa hundumti isaaniiyyuu 2 argatanii walirratti ba'aniiru. Kanaaf badhaasi keenya hin jiru. Utuu namni mo'ee jiraateen badhaasna turre. Qophii keenya hanga ammaatti hordoftan irraa akkasiin barataan abdii guddaa qabna. Waan nu dhaggeeffataniif galatooma. Ayyaana gaarii. Qophii keenya gaaffiif deebii ammaarraa ergaa guddaa akka barattan shakkii hin qabnu. Kan itti fufummoo lallabaa dhaggeeffannee walitti deebina waan ta'eef ammasitti ayyaana gaarii.